Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo karaa raadiyoo fi intarneetaan kanneen nu hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa iddoo jirtan cufatti isin haa qaqqabu. Qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne isin beeksisna. Jalqaba oduutu isinii dubbifama. Mariin malee maraatanii biyyan bulchan. Rakkoon siyaasaa furmaata siyaasaa barbaada. Itoophiyaan kan yeroo kamiyyuu caalatti qarqara boollaa irra jirti. Mata duree kana jalatti qophiin qindeessanne oduutti aanee isiniif dhiyaata. Maayii irratti haala beelaa fi dhimmoota kanaan hidhata qaban irratti afgaa fi jiraataa godina baha Oromiyaa tokko waliin goonetu isiniif dhiyaata. Hanga dhumaatti nu walii turaa jechaa oduudhaaf gara jaal shumbiraa odaattiin isin dabarsa. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya, oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisnaa. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu an Shumburaa Odaati. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa akkuma itti fufetti jiraachuun ibsame. Lolli kaaba Itoophiyaa akka haaratti torbee kana gara jalqabaa irratti jalqabuun lubbuu namootaa fi qabeenya irratti balaa guddaa geessisaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Akka maddeen oduu adda addaa gabaasaa jiranitti lolli kun naannawa daangaa mootummaa Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti babal'achaa akka jiru ibsuu irratti argamu. Guyyaa kaleessaa mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiileef jecha magaalaa Qobboo gadhiisee akka ba'e kan ibse hoggaa ta'u, mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin ibsa baaseen Mandafiraa, Fokkisaa, Zoobil Qobboo fi naannawa isaa to'achuu isaa ibsee jira. Guyyoota darban mootummaan Itoophiyaa haleellaa xiyyaaraa bakkoota adda addaatti gaggeessuu isaa ibsaa tureera. Haleellawwan kana keessaa tokko kan magaala Maqaleetti gaggeeffame hoggaa ta'u, TPLF haleellaan kun oolmaa daa'immanii irratti raawwate jechuun himateera. Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Ameerikaa haleellaan sun akka isaan yaaddesse kan ibsan yoo ta'u, dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF ammoo haleellaa xiyyaaraa magaala Maqaleetti raawwatame kana jabeessee balaaleffatee jira. Imbasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa gabaabaa baaseen gartuuleen wal waraansatti jiran gochaawwan lola hammeessan irraa akka of qusatanii fi fuula isaanii gara marii nageenyatti akka deebisan akeekkachiseera. Yuunivarsiitiin Waldiyaa bakka geejjibni hin jirretti barattoota mooradhaa gara manaatti akka galan ajaja dabarsuun dhaga'ame. Hagayya 28 2022 guyyaa har'aa bulchiinsi Yuunivarsiitii Waldiyaa barattoota bakka geejjibni homaa hin jirretti manatti galaa jechuun mooradhaa akka baase maddeen barattoota kanatti dhiyeenya qaban gabaasaniiru. Yeroo ammaa kanatti barattoonni maatitti galuuf sochiin geejjibaa tokkollee waan hin jirreef miilan daandii irratti rakkataa akka jiran mirkanaa'aadha jechuun maddeen ifoomsaniiru. Dhimma kanarratti barattuu Yuunivarsiitii Waldiyaa kan taate sagaleen bilisummaa Oromoo dubbisee jira. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Haalli keessa jiru amma konkolaataan dhabamee wanti hin deemamu dhabamee karaarra deddeebisaa jiran ijoolleen akka carraa ta'e makiinaa tokko argadheen seeneen ayiqii irra darbuu hin danda'u jedhame inni sila. Haalli keessa jiru karaarra jirra amma karaa dastee jedhamu wayiin geenye gidduu keessa jirra bakka konkolaataan ayiqii irra darbuu hin danda'u jedhame konkolaataan dhabameetuma tataa'amaa jira karaarra konkolaataan dhabamee. Barattoonni keessatti hafan hin jiru. Hundi barattoota kun lufaan karaarra deemaa kiiloomeetira dheeraa
dadhabee bakka karaarra deemaa jiranii jarri kun immoo kan garaatti baatanii luka kan ta'an jiru fakkeenya isaanii isaan keessaa tokko lukaan deemu kun karaarra ta'aaru. Haalli naannoo kana jiru humni waraanaa kiiloomeetira 20 qofa fagaataas gahaniiru waan jedhamudha. Kanaan booda immoo yuunivarsiitii keessa qaamni jiru intinis dabalatee bakkeessa dabalatee hunduu hin bahee barataanis hin bahee bakka hunduu bahee bakkeessa hawaasnis hin bahee barattootaan murtee mataa keessanii fudhadhaa barbaadan ba'aa barbaadan taa'aadha deebiin kenname ganama hin dhoorgine callisanii magadhiisan barataa. Ofiifisee hin jiru qaamni jiru hin jiru hundumtuu numa yaa'e qaamni hundumtuu qaamni eegumsaas hin yaa'e hundumtuu bakka gadhiisii ba'aa murtoo barbaada fudhadhaa ba'aas dhiisas hin jennu nuti kan jedhu deebisanii barattootas. Hunduu rakkatee irra caala barataadha kan rakkate amma barattoota naannoo biraarraa fagaatanii dhufan naannoo Oromiyaarraa dhufanii osoo achi konkolaataan argamnaan ergamee feennaan osoo barataan kun fuudhame barataa xixiqqoo jira idilee jira kastamarii dhaqees jira hundi karaarra ciciisee rakkataara beelanii wanti nyaatamus hin jiru. Baay'ee dararamaa jiru katamatti keessaa ba'anii giddu gidduutti makiinaan dhabamee karaarra ciifamaara waan ta'eef osoo konkolaataan ergamee naan fuudhamee kan jedhu yaada qaban. Kan naannoo sanaa fira qabu waan ta'eef fira bira dhaqanii naannoo dhiyoo jiru fira biratti baqataniiru barataa naannoo biraarraa dhaqe naannoo Oromiyaarraa dhaqe amma kan karaarratti rakkataaru. Rakkoon addaa wanti irra ga'ee hin jiru konkolaataan dhabamee karaarratti beelaa fi aduudhaan gubataaru malee rakkoon biraa dararaa biraan argine. Godina Horroo Guduruu Wallagga Ona Amuruu keessa gandoonni 16 humnoota shororkeessitoota faannootiin qabamuun gabaafame. Humnoonni shororkeessitoota faannoo fi gareewwan hidhatan biroon naannoo Amaaraa irraa gara godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin waldaangeessanitti dhufuun weerara lafootaa babal'aa qabataa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Godinaaleen Horroo Guduruu Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa bakkeewwan weerarri daangaa qindaa'an itti adeemsifamaa jiru akka ta'e odeessa kana irraa baruun danda'ameera. Duulli lafa babal'ifannaa kun finxaaleeyyiin naannawa Amaaraa faannoo fi hidhattoonni naannawa saniin deeggarame akka gaggeeffamaa jiru kan eeran maddeen weerara kana duuba karaa alkallattiis ta'ee kallattiidhaan mootummaan naannoo Amaaraa akka jiru maddeen ifoomsanii jiru. Hawaasni Oromoo daangaa mootummaa naannoo Amaaraan waldaangeessu irratti jiru humnoota finxaaleeyyii kanaan hedduu akka miidhamaa jiru odeessi arganne ifa godha. Godinaalee naannawa Amaaraan waldaangeessan kanneen miidhaa hamaaf saaxilaman keessaa godinni Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa akkasumas godinni Kaaba Shaggar isaan muraasa. Godina Horroo Guduruu Wallagga Ona Amuruu kanneen rakkoo kanaaf saaxilaman keessaa tokko hoggaa ta'u tubbana weerartoota kanaan godinoonni 16 ona kana keessaa dhuunfatamuu jiraattonni naannoo sanii ni dubbatu. Hojjataan hawaasummaa Ona Amuruu magaalaa Oborraarraa OMN dubbise sodaa nageenyaaf maqaansaa fi sagaleensaa akka hin dubbatamne himachuun lola finxaaleeyyii Amaaraa fi humni shororkeessaa faannoo qindaa'inaan adeemsisan kanaan Ona Amuruutti waggaa tokko as Oromootni 185tti tilmaamaman lubbuun akka darban hima. Namoonni madaa'anii fi miidhaa qaamaaf saaxilaman dhibbootamaan akka lakkaa'aman ibsuun qabeenyi callaa fi qabiyyeen lafaa hawaasa gandoota baadiyyaa onichaa 70 harka humnoota kanaa keessa jiraachuus ibsa. Gandoota baadiyyaa 21 onni Amuruu bulchaa ture keessa gandi 16 yeroo ammaa kana harka humnoota kanaa akka jiru eeruun ummata mitii caasan mootummaa naannoo Oromiyaallee dhaquu hin danda'u jedheera. Lola qindaa'aa kanaan guyyaa irraa gara guyyaatti lubbuun namaa darbaa akka jiru kan himan maddeen dhibbanuma ganda Agamsaa fi Goobuu jedhamu keessatti namni 2 kan maqaan isaanii Yaabasaa Toleeraa fi Obbo Gammachuu Nagaasaa jedhaman ajjeeffamu. Namoonni kaan ammoo humnoota shororkeessitoota faannoo kanaan butamuunis himameera. Waraanni Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti badii tokko malee ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jiru jabeessee itti fufuun maddeen gabaasan. Haaluma kanaan waraanni Bilxiginnaa hagayya 25 2022 godina Wallagga Bahaa Ona Limmuu ganda Mukarbaa Diimaa jedhamutti miseensota maatii tokko maqaan isaanii Aadde Zannabuu Alamuu fi intala isaanii Elsaabeet Amanuu jedhaman badii tokko malee hidhuun maddeen gabaasanii jiru. Kana duras abbaa warraa Aadde Zannabuu Obbo Amanuu Dassaalee maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaarta jedhuun itti maxxansuun hidhuudhaan haga guyyaa har'aatti dararaa jiraachuun maddeen ifoomsanii jiru.
Oduu hidhaa wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa ona eebantuu ganda Qaqaroo jedhamu irraa manguddoo ganna 80 aadde Zedarii Dojaa Jaalataa jedhaman guyyaa har'aa hagayya 28 2022 hidhattoota mootummaan qabamanii magaalaa Hindee jedhamtutti hidhamanii akka jiran maddeen gabaasaniiru. Sababa waraana PP gadi baanee ol galuu dadhabneerra kan jedhan jiraattonni godinichaa rakkoo keenya kana kan itti himannus dhabnee jirra jechuun miidhaa ulfaataa waraanni kun isaanirraan ga'u kulkulfatanii dubbatu. Shaggar dhiyaa ona Abunaa Ginda Baratittii fi Ginda Barat keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa akkaan ulfaatan hidhattoota mootummaan lammiilee irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Akkuma godinaalee Oromiyaa biroo hidhattoota mootummaatiin ajjechaan jumlaa hidhaan manneen ummataa ibiddaan barbadeessuu qabeenya ummataa saamuu fi kanneen biroo qaamota mootummaan raawwatamaa jiraachuun maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicha irraa gabaasanitti baatii 2 as daandiin addaan cituu irraa geejjibni dhabamuun lammiileen akka rakkachaa jiraachuu ibsan. Kana malees tajaajilli akka ibsaa, neetworkii fi intarneetiin tajaajilli baankii addaan cituu irraa uummanni rakkoo hamaaf saaxilamuu maddeen addeessanii jiru. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu yeroo ammaaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Sagantaalee sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafa waliin turtii gaarii isiniin jenna. Injifannoon uummata Oromoof. Hordoftoota keenya sagantaan keenya oduudhaan isin dhageessisuun eegalle akkuma itti fufeetti jira. Marii malee maraatanii biyyan bulchan. Rakkoon siyaasaa furmaata siyaasaa barbaada. Itoophiyaan kan yeroo kamiyyuu caalatti qarqara boollaa irra jirti. Qophii kanarratti waan qindeeffanne qabnaatii kunootii itti dhiyaadha. Mariin malee maraatanii biyyan bulchan. Rakkoon siyaasaa furmaata siyaasaa barbaada. Itoophiyaan kan yeroo kamiyyuu caalaatti qarqara boollaa irra jirti. Rakkoon Itoophiyaa mudatee jiru kana furuuf adda bilisummaa Oromoo dabalatee dhaabbileen siyaasaa adda addaa carraaqqii hedduu godhanis furuu hin dandeenye. Biyyattiin amma daran kufaatii hamaa keessa seentee jiraachuun hawaasa addunyaa jalaa dhokataa miti. Walitti bu'iinsii fi lolli bakka adda addaatti deemaa jiru ajjechaa jimlaa fi buqqa'iinsa uummataa heddumminaan geessiseera, ammas geessisaa jira. Hidhattooti mootummaa sirnaaf to'annoo ala ta'uudhaan uummata nagaa sababa tokko malee ajjeesaaf dubartoota gudeedaa qe'ee fi qabeenya lammiilee ibiddaan mancaasaa kan danda'an ammoo saammataa jiran. Dhugaa kana baruuf haala qabatamaa yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru qofa ilaaluun gahaadha jennee amanna. Lola hordofee balaa uummatootatti dhufee jiruun alatti qaala'insi jireenyaaf hongee hordofee ammoo beelli dhalate lubbuu ilmaan namaa akka baalaa harcaasaa jira. Qaala'insi jireenyaa seenaa impaayiritti keessatti mul'atee hin beekne lammiilee jiraattota magaalaa ta'an kan qabaniif gadhiisan isaan wallaalchisee guyyuu guungumaa akka deeman godheera. Hir'ina oomishaa jiruun gamatti isuma jiruyyuu gatiin bittaaf gurgurtaa waan akka malee ol ka'eef warri sulmaayyuu jireenyi isaanii gadaanaa ta'e akka hin taane ta'anii jiran. Hongee uumame hordofee beelli mul'ate lammiilee miliyoonota hedduutti herregaman gara itti sosso'an isaan wallaalchiseera. Beeladoonni sababa hongeen hawaasa horsiisee bulaa jalaa dhumatan ammoo haala beelaa kana daran isaanitti hammeesseera. Miliyoononni beelaaf saaxilaman kunniin gargaarsa maluuf argataa jiran. Daa'imman haala amanuuf nama rakkisuun akka baalaa harca'aa jiru. Balaa hongee fi beela kanaanis Oromiyaan akka malee hubamuun lammiileen ishee boo'ichaaf hiraara dachaan mankaraaraa jiran.
Kana hunda sabatiinsi siyaasaa fi nagaa waaraan dhibuun daran akka rakkooleen jiran hammaataniif qooda murteessoo qaban. Buraa'insi siyaasaafis waraana guutuu biyyattii keessatti deemaa jiruufis akka waliigalaatti dhibdee Itoophiyaa keessaa furmaanni siyaasaa barbaachisaa ta'uu dhaabota siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran keessaa Adda Bilisummaa Oromoo adda durummaadhaan yeroo adda addaatti waamicha gochaa ture har'as irraan dhaabbanne. Yaada ijaaraa fi furmaata biyyattiif ta'u dhiyeessaa ture. Garuu hundaan olitti yaamicha Adda Bilisummaa Oromoo irraa dhiyaatu fudhatee yaada furmaataa dhaabichaan dhiyaatan simatee furmaata waaraaf kan of qopheessuun hundaaf haala mijeessu mootummaa aangoo harkaa qabu Biltsiginnaa ture. Garuu murni kun kanaaf bakka hin laanne. Kanaaf bakka kennuu dhabuun ammoo rakkoon ture akka itti fufu qofa osoo hin taane caalaattuu akka babal'atuu fi bakka dhaban akka dhabu godhee jira. Yaamichii fi yaadonni furmaataa Adda Bilisummaa Oromoon dhihaataa turan osoo fudhatamanii jirutti hiikamaniiru ta'ee rakkooleen siyaasaa har'a arginu kun Itoophiyaa hin muddan ture. Wal yaadachiisuuf Adda Bilisummaa Oromoo ji'a Eblaa bara 2020 keessa yaada bal'aa rakkoo Itoophiyaa mudateef deemsa ce'umsaa keessatti furmaata kan ta'u yaada isaa yookaan recommendation kennee ture. Fulbaana 13 bara 2020ttis Adda Bilisummaa Oromoo irra deebi'uudhaan yaada furmaataa rakkoo siyaasaa biyyattii mudatee jiruuf furmaata tokkummaan dhaabbilee siyaasaa dhiyeessan kan jabeessuu fi kanas mootummaan irra deebi'ee akka ilaalu gaafachuun ibsa baaseen gaafachuunsaa kan yaadatamudha. Ibsa kana keessatti Adda Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa jiruuf akka furmaataatti dhibdeeleen siyaasaa waliin hojjechuun nagaaf tasgabbii deebisuu, deemsa jijjiirama daandiirraa jal'ate daandiitti deebisuu fi waliigala gaaffilee uummatootaaf deebii sirnaa kennuun dirqii ta'uu akeeke. Mootummaan Biltsiginnaa garuu yaamicha Adda Bilisummaa Oromoo kana hin dhaggeeffanne. Mootummaan Biltsiginnaa hirmaannaa dhaabota siyaasaa ummatoota biratti beekamtiif fudhatama qabaniin ala filannoo fakkeessii geggeessee akkuma baratsi billee fi PRDF harka wayyabaan mo'achuu labsate aangoo humnaan dhuunfate har'as yaada furmaataa rakkoo siyaasaa Itoophiyaaf ni ta'a jedhamuun dhihaatu kamuu dhaggeeffataa hin jiru. Biyyattii mariin osoo hin taane maraatummaadhaan oofaa jira. Kanaan ummatootas biyyattiis gara dhidhimaatti geessee jira. Dhugaan jiru karaa tokkichi jiru daandiin dhugaaf nagaa waaraaf tasgabbii siyaasaa buusuu danda'u karaa Adda Bilisummaa Oromoo akeeke kanaa. Kanaan ala fakkeessaa fi waliin dha'insaan furmaanni siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufu hin jiru. Biyyi maraatummaan bultu maraatuu taatee hafti malee hin fayyitu. Biyyaa dhufe kunoo jaalleewwansaa wajjinii Oromiyaa na gammadu barasheetii barannee alaabaa isheen faayamte kunoo baatee har'ammoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Maal jetti ijoolleen Oromoo? Abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Maal jetti ijoolleen Oromoo? Abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu. Abaa'uun gaachana keenya warra harkaa isaanii diinni halaalatti jibbuu. Abaa'uun gaachana keenya Oromoon daggala isaati Oromiyaadhaa mannisaa. Abaa'uun gaachana keenya abbaan biyyaa dhufe maarree alaabaasaa fannisaa. Abaa'uun gaachana keenya. Caalaa koo yaa caali abbaa maqaa qaali hunduu si faarfata sumaani yaafata biyyi kan keeti eenyu baashetu si kaafata. Biyyi kan keeti eenyu baashetu si kaafata.
Shira diinaa fi jadiimaan nu yoomsi jibbiina. Shira diinaa fi jadiimaan nu yoomsi jibbiina. Oromiyaa jaallatanii akkamiin mooboo jibbanii. Biyyaa dhufe kunoo jaalleewwan isaa wajjinii Oromiyaa na gammadu barasheetii barannee alaabaa isheen faayamtee kunoo baatee har'ammoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo maal jetti ijoolleen Oromoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo maal jetti ijoolleen Oromoo Abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Alaadaawwan dhufee ibsaan badee sunduu dhufeera. Abaa'uun gaachana keenya. Dhaggeeffattoota keenya godinaalee Oromiyaa hongee fi beelan qabaman keessaa tokko Harargeedha. Beela kanaan uummanni keenya akkaan miidhamaa jira. Haala beelaa kana baruuf jiraataa godina kanaa tokko waliin afgaaffii gabaabaa goonetu jira. Itti dhiyaadha. Tole maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada haala godina Harargee keessattuu waan beelaan wal qabatee ta'aa jiruun ibsuuf argamuu keetti guddaa galatoomi. Eenyu siin jedha maqaa kee? Tole maqaan koo Abdii Bilisummaan jedhama. Abdii. Tole Abdii mee haalli uummanni kan keenya baha Oromiyaa keessa jiru keessattuu waan beelaatiin wal qabate maal fakkaatame? Tole egaa rakkoon qabu galatoomaatii haalli uummanni keessa jiru gar malee addeessaadha. Keessaa balaa namtolchee fi balaa uumamaatiin sababii hongeetiinis hawaasni keenya karaa gammoojjii jiraatan akka malee gar malee hubamaa jiranii. Onoota akka fakkeenyaaf Harargee keessaa Malkaa Balloo, Meettaa, Gooroo Guutuu, Goloodaa, Mayyuu Mulluqee Minoo akkasuma karaa Cinaaksan Baabbilee Fadis miidhagaa kana keessatti rakkoo beelaatiif akka malee hawaasni keenya saaxilamaadha. Keessaa onoota hanga silakkaa kana keessatti beela qofaa miti rakkoo bishaan dhugaatiin illee gara waggoota lamaa ol kan roobini jira. Fakkeenyaaf akka miidhagaa rakkoo bishaan dhugaatiif illee hawaasni keenya baay'ee saaxilamaa gar malee akka maleetti hubamaa jiranii. Mee ulfaadhu galatoomi aanonni amma ati naa kaaste kun aanota meeqa ta'u mee lakkoofsaan hagana ta'utu jettee naa kaaste maaliif bal'ina rakkoo hawaasa kana mudataa jiru tilmaamuma keessa gashuudhaaf jecha aanaa hagam ta'a baay'ee immoo rakkoon kun kan inni itti hammaatee jiru immoo aanota kana keessa aanota isaan kan fa'aadha isa jedhutu naa kaaste. Tole baay'eedha gara onoota 6-7 ta'u kanneen keessaa balaa hamaadhaaf kan saaxilamanii jiran fakkeenyaaf akka miidhagaa akkuma siin jeetti miidhagaa tolaa jechuudha. Qombii Mayyuu Mulluqeetii fi gara Malkaa Balloottis akkasumatti daran saaxilamuudha. Tole. Rakkoo 2-3 akkana balaa namtolchees akkuma siin jeetti balaa uumamaa qofaa miti kan isaan saaxilamanii jiranii. Sirni amma biyya bulchaa jiru kunis gar malee shiftaa deeggartiin jechuudhaan hawaasa naannoo gammoojjii kana jiraatu akka malee rakkoo addaatiif akka isaan saaxilaman irratti hojjechaa jiranii. Tole. Akka hawaasni hin deeggaramneef rakkoon hawaasaa gaafa miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kanarratti yookiin ol bahee dubbatamullee warra waan akkasii irratti hojjetanillee namni dhuunfaadhaan yookaan isaaniif deeggarsa taasisuudhaaf dhaqellee maaliif wanti kun gootanii maaliif rakkina kana saaxiltan jedhanii fakkeenyaaf nama hidhamaa jirutu jira. Akkuma waliigalaattu ati rakkoon bahatana jirtu gama siyaasaanis wal qabatee rakkoo hammana jedhamu miti. Fayyaa ta'e yaada gaariidha naa kaaste amma yeroo darbe sooshaal miidiyaa irratti
waan takka argeen ture. Namoonni moobaayiluma harka isaanii irra jiruun rakkoo hawaasa naannoo sanii mudate suuraa kaasanii gabaasuudhaaf yookiin haguma humna isaanii gurra ummataatiin ga'uuf yaalan akka hidhamaa jiranidha kan dubbatamaa ture. Mee wanni kun akkamiidha? Namoota hidhaman keessaa namni quba qabdu jiraati. Tole anilleen waan kana sooshaal miidiyaa irra deemaa jiraachuu si qofa osoo hin taane qaamaanis namoota sachii waan hin beekuuf achittis argamee rakkoota tokko tokko keessaa akka miidhagaa akkumaan siin jedhi dhaqee ija kiyyaanis argeetiin jira akka nama tokkotti. Tole. Wanti kun waanuma dhugaadha. Dhugaan hangi jiru tasuma ol baatee mul'achaatu hin jirtu hedduu akka ukkaamamtuu fi rakkinni hawaasaa kun dho'isuu keessatti sirni kun hedduu qooda olaanaa qaba waan ta'eef hawaasni rakkinuma silaa qabu kanaaf ol baasee ibsachuudhaaf rakkoo guddaa keessa jira. Yeroo ammaa kana akkuma gammoojjii naannoo qofaa miti hawaasni haga magaalaa naannoo jiranitti illee rakkinni kun babal'achuudhaan ka'ee namni carraan hojii dhabdummaatis kana keessa akka malee garmalee babal'ataa waan jiruuf namni hojii humnaa yookiin qansarraatinyaa fa'aa warra hojjetee jireenya dhuunfaa kana keessattiif jiraachisaa tureetu warra jira. Jireenyi akka malee magaalattis qaala'uu irraa ka'ee sibiilaa fi simintoo wanti jedhamu kun warri ijaarsa manneen irratti bobbahee jiru hedduun isaanii rakkina addaa keessa jiranii. Ati rakkinni jiraattota magaalaa kun hedduu dhageettiidhaas hin qabu. Haa ta'u garuu kan warra baadiyyaa sanii gadii miti. Akkuma walii galaattu bahatan adda waan addaa ta'e wanti deemu jiru yoo rakkina kana kan dubbatamu ta'e namni maaliif waan kana dubbatanii soba wanti biyyi keenya waan akkasii keessa jirtu biyyi keenya rakkoo beelaa bira dabartee biyya biraatu deeggaruudhaaf if dandeessuudha jedhanii kaabinootaa fi kaadiroonni uummataa hedduu doorsisuudhaan akka malee shira addaa irratti dalagaa jiranii kana fakkaata. Tole ulfaadhoo kara biraatiin mee godinni Harargee kun yookiin baha Oromiyaa kun bakka madda galii hedduun irraa oomishamudha. Bakka daldalaati. Bakka waliigala daldalli biyya kana keessatti bu'aa guddaa buusu keessattuu daldala jimaatiin wal qabatee naannoon suni lafa naannoo daldalli guddaan itti geggeeffamudha. Hawaasa kana silaa kanarraayyuu hawaasni kun jijjiiramuu gargaaramuu ni danda'a ture. Haa ta'u malee mee kana wanni sii kaasu fakkaatitti walitti qabdee naa kaastuufani gargaarsi hawaasa kanaaf gama mootummaatiin godhamu maal fakkaata jira yoo jiraate immoo maal fakkaata? Waanuma daldalaa amma galii mootummaan naannoo sanarraa funaannatu walitti qabsiisitii naa kaasimee kana. Tole iddoo galatoomii gaafii bareedaa na gaafatte. Waa'ee daldala jimaa kanaa wajjin wal qabatee ati daldala biyya kana keessatti akkuma beekamu sirnootuma jiruutu irraa fayyadama yookiin deeggartoota sirnaati. Daldala jimaa isa na gaafatteef jimaa kana warra isa oomishurra warra isa daldaluudha kan irraa fayyadamaa turee fi ammaas jiru. Rakkoon kun yeroo darbeellee ka'aate ture yeroo baay'eedhaaf irratti dubbatamullee hanga irratti furmaata hin arganne. Abbootiin keessaa qonnaan bultoonni jimaa kana oomishuun irratti ifaajii yeroo dheeraa booda qooda olaanaa warri qabu isaan tahee osoo jiru fayyadamtoonni garuu warra biraati. Ati osoo birrillee qabaattee daldala jimaa keessa galtee daldaluu hin dandeessu. Warri hayyamni daldalaa laatamuu fi daldala kanarratti bobbahanii jiran deeggartoota sirnaa yookiin kaabinee fi kaadiroota mootummaa qofaa kana ragaa biraa argachuus ni dandeessa gara biraatiin. Isa kanarratti akkuma waliigalaattu warri fayyadamu warra isa oomishuu fi abbootii dhimmaa osoo hin taane warra biraati. Erga bu'aa haga kana kan naannoo sanarraa argamu ta'e hawaasa beela'e kanaaf hawaasa amma waan nyaatu waan dhugu dhabee hiraaraa jiru rakkachaa jiru kanaaf gargaarsi godhame gama kanneen amma bu'aa daldalarraa naannoo sanarraa argataa jiraniitiinis haa ta'u gama mootummaatiin wanni hawaasni kun deeggarame jira. Inumaatu deeggaramuudhii fi akka hawaasni kun deeggarameef yoo ka dubbatamu ta'e ukkaamsuudhaa fi hanga doorsisaa takkatti irra gahamaa jira. Rakkinni hawaasaa kun tasuma akka waan biitii rakkina kana hin qabneetti ukkaamsuudhaaf yeroo hedduu wanta hojjetamaa jiru jira. Haala siyaasaa yeroo kana biyya kana keessa jiruutiin wajjin wal qabatee ati rakkina jireenya hawaasaa irratti yoo gaafate akka kaasu taate ilaalcha biraati kan isaaniif qabaatanii kun gaafii shororkeessitootaati isin jenni fakkeenyaaf shanee fa'aa jenni maqaa isaatti moggaasu isin deeggartoota akkasiiti isin warra kanaa deeggartanii shanee maaliif isin hin deeggara shanee maaliif isiniif hin goone fa'aa jechuutu jira. Gama siyaasaatiin akka maletti wanti hundinuu yoo ati gaafii xiqqaa kaaste gaafii mirgaa tahee osoo jiru gaafiin kee gara biraatti fudhatama.
Namni waan kana kaasullee akkumaan siin jedhi akkasitti ilaalama. Kuni waan gargaarsa gama mootummaatiin jirudha. Akka hawaasaatti hawaasni yookiin immoo kanneen abbootiin qabeenyaas haa ta'u namoonni biroo qaama hawaasaa kan ta'an saba kanaaf gargaarsa isaan gochuu danda'an wanni isaan godhan jira akka hawaasaatti sii kaase kana yoo immoo kan hin goone ta'e maal gochuudha qabu dhaamsi kanuma walitti qabsiistee naa kaastu yoo jiraate. Tole akka hawaasaatti seetteef baay'ee galatoomii ammaas taanaan kana duraas akka turee fi ammaas ka jiru dhugaan jiru lafarratti hawaasumaaf jecha hawaasni rakkoo beelaaf saaxilame kun hawaasuma waliin jiraataniif jecha jiraachuutu jiranii bifa mul'ataa ta'een yoo ol baasanii ka deeggaran taate isaan dhiibbaa ture qaqqaba waan ta'eef bifa iccitaawaa ta'een kan namnummaan silaa waa harkaa qabu warra rakkinaa beelaatiif saaxilame kan akka isaan hin duune akka isaan jiraatan warra taasisaa jirutu jira. Kanallee asumaan galatoonfachuun barbaadan illee warra maqaan isaanii akka dhabamuun barbaanne hedduudhaan beeka. Namoota rakkatoo warra bira dhaabbataa jiranii fi gara hin beekamneen harka lafa jalaatiin ka deeggaraa jiran. Asumaan isaan kunillee galatoonfatamuu qabanii akkasumatti hawaasni kun akka rakkoo beelaatiin balaa guddaadhaaf hin saaxilamne ammallee akka bira dhaabbatan wal malee humaan qabnu rakkinni keenya tokko dhimmi keenya tokko nuti wal malee fira hin qabnu waan ta'eef uummata keenya akkasumatti bira dhaabbatanii uummata rakkoo beelaatiif saaxilame kana akka baraaran asumaan dhaamsa dabarfachuun barbaada. Mee ittuma dabaliiti dhaamsa kan kee kanatti dhaabbilee miti mootummaa kan ta'an NGO'n adda addaa jiru biyya kana keessa isaan kuni hawaasa kana akka isaan dhaqqabaniidhaaf karaadhuma carraa argatte kanatti fayyadamiti isaaniifis waamicha gochuu dandeessaa dhaamsi kan keetti. Silaa'uu akka waliigalaatti hawaasni keenya mootummaan qabnu waan ta'eef dhaabbileen miti mootummaa kan biyya kana keessa jiran hawaasa kana isaanis maquma isaaniitiif illee taatu seenaadhaas waan ta'eef hawaasni kun akka rakkina kana gosa kanaatiin akka isaan balaa addaatiif hin saaxilamne balaa kanarraa akka isaan dandamachiisan asumaan dhaamsa dabarfachuun barbaada. Kana dura warri wanti akkanaa kun biyya keenya kana keessatti hedduu baratamaadhaa miti. Dhaabbileen miti mootummaatis warra mootummaatii wajjin yeruma hundaa'uu wanti mul'atu akkuma warra daldaltoota reefus hin jenne sani isaanis mootummaa wajjin walitti hidhata qabu waan ta'eef karaa danda'ameen uummata kana bira akka dhaabbatanii fi uummata kana balaa itti aggaamamee jiru kanarraa akka dandamachiisan asumaan dhaamsa dabarfachuun barbaada. Tole maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada bal'aa nu kaasteef guddaa galatoomi. Gara fuulduraattis wantoonni kana fakkaataniif kanneen biroo yaadni isin karaa miidiyaa kanaatiin dabarfachuu barbaadan yoo ka jiraatu ta'e karaadhuma sarara kanaatiin akka nu qunnamtan sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa fayyaa ta'ee ulfaadhu guddaa galatoomi. Tole hayyee isinillee nu jiraadhaadhaa isin uummata keenya kanaaf sagalee ta'uu keessatti qooda olaanaa qabdanii wal malee humaan qabnu ammas taanaan akkuma kana dura baratametti itti fufuu qabdanii jabaadhaa nuti isin faana jirra nu jiraadhaa hamtuun isin argin galatoomaaf fayyaa tura. Tole fayyaa ta'e. Burqaan qofaa ganne eblaa fi hagayyaa hanga ilmaan dhihee abdachiisee biyyaa. Urreetti agooge halkanii fi guyyaa abbaan abaarboonni tooya baay'ee. Gadaganna mirgisaa sarbame bonni hirkate biyya ifiyyame. Gadaganna mirgisaa sarbame bonni